warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam nagayaa fayyaadha. Dhihaadha gara chaanila kiyyaa har'aas viidiyoo haarawwan qabadhee isinii dhufee viidiyoon haarofni aan dhufeen har'a kukkii godhutti jira yookaan buuskta godhutti jira. Kukkii ijoolleen hedduu jaalatti, kanaafuu kukkii bareedaa isaa godhaa jira. Asii killee firii lama qaba. Killee tanatti deebi'ee ammoo sukkaaraan itti naqadha. Sukkaaraa fi killee tana akka gaarii waliin dhahaa. Sukkaaraaf killeen akka gaarii eega isii wal naasentee soba akkanatti waliin dhahee deebi'ee dhadhaa baysee jira. Jechuun baysee oduu jechuun maayikirooweevii keessa kaa'ee eegas dhadhaa kana itti naqadhaa. Dhadhaa fi maraa sukkaaraa killee maraa akkanatti soba waliin dhahaa. Eegaa akkanatti soba waliin dhahee martuu wal naasente booda deebi'ee ammoo vannilaa itti naqadhaa. Vannilaan kun ka harceellee jira. Yoo ka harcee barbaaddanii ka harcee itti naqattanillee bareeda hafuura bareedaa kennaafi. Yookaan ammoo yoo vannilaan hin jiraannellee hilikii daakkamtee itti naqachuu dandeettanii. Eegas deebi'ee sukkaaraan harcee itti naqadhaa. Harcee fi sooqitta. Harcee tana ammoo beeking powder harcee keessatti naqee jira. Harcee beeking powder wal keessatti naqamee, kanaafuu beeking powder irraa hin dhiisina. Harcee fi sookittaa fi beeking powder maraa itti naqadhee jira. Amma akkanatti haga qamashaan diqqoonaa wal seenuu maankama yookaan forkiin akkasitti waliin dhahee deebi'ee eegas harka kiyyaan qamashaan hedduu laafallee ta'uu hin qabu, hedduu furdallee ta'uu hin qabu, jiddu galeessa ta'uu qaba. Eegas harcee suuta harcee waliigalatti kubbaayyaa lamaan itti naqadhee garuu suutaan itti dabalaa. Haga qamashaan akka gaarii na xiqqoo jabaatu suutumaan itti naqadhaa harcee. Kunoo akkanatti akka gaarii eega inni naa wal seenee naa qamashame booda kunoo amma ammoo wanni kukkii muranillee hedduu jira. An ammoo kana akkuma iizitti godhaa jira. Kanaafuu hedduu bareedallee akkanumatti harkumarratti bal'isee kurree bishaanii kurree wayiitiin akkanatti sheppii isaa akkasitti kaahaa. Hedduu bareedaadha. Yeroo jarjaraatiif ammoo yoo namni mashiina yookaan wanni kukkiin mummuratan sanillee manaa hin qabaannellee kanaanis akkanatti babbareechistanii godhuu dandeettanii. Yeroo iidaa, yeroo ijoolleen baatidee qabaattee maali waan hundaafuu hedduu bareedaadha. Akkanatti kunoo oovena 350 keessatti bilcheessee ka garii biraawunii kanallee beekaa oovena birooyillee kaa'ee akkanumatti biraawunii godhee bakka lamatti ka garii daalacha godhee ka garii ammoo kalara kaaniin godhee adii fi biraawunii ta'ee beekaa kalara kanaan akkas godhee eegas ammoo fruit jaamii jeelii yookaan kama piina bara waliin nyaatan san akkasitti irra bubuusee bareechisuu fi ijoolleen hedduu jaalatti. Kunoo kukkiin akkanatti bareedee akkana jira. Hedduu bareedaadha. Akkanatti akka gootaniin abdiin qaba. Yeroo biraaf viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Please subscribe, like, share godhuun dagatinaa yoo viidiyoo kana jaalattanii. Kanaafuu warri sappoortii na gootan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Warri hin godhinillee dhihaadhaa isiniin jedha.